Nama hedduu si bilbiluu jira akka reefu naayamte amma immoo beekaatiin ani kaameraa duraan jira beekte sagalumatee daawwattootaaf dhageessisuudha. Maaliif har'a daawwattoonni teenya boruu nuuf ragaadha ni beekta. Waan siin jechuu jirti reefu naayamte nama hedduutu bilbila haaraan na bilbiluu jirana. Ililli waan akkasii godhuu hin dandeessu siifin hima. Namni akkasii namaan si bitaa fi maarree gubii gati. Ati amma dura baaragaa amma duraa si keessa jira. Takkan sodaatiin waan akkasillee gootu. Ani waan biraa yoon dhabe baharii yoon dhaqqabni naatu mishwaara fidaddee dhufee si fuudha bakkee ati jirtu bakkee dalagaa. Inshallah naaf biraa dhufa fakkatti jedhu kan ililli sodaatu warrellee borullee waan akka Mila ililli nama sodaachuun hin tataan. Aywa. Sani malee waan shakkinu malee ililliin waan akkasii godhuu hin dandeessu. Gaafi balaak isinii faabanuu tan khayri ulaak isinii faabanuu tan rizqii balbalaak. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftaa fi kabajamtoota keenya akkam nagee qabdanii jirtanii jajjabaatanii baga jiraattan jechaa nutis alhamdulillah rabbil alamin jirraa kunoo arraan tana fatiyaa maal qabattee dhuftee yoo jettan arraan tana dhaamsa tokkoon tasliimiif dhaamu deema waan biraatillee miti bilbilaan isii haddatu jiranii bilbilaan isii sodaachisu jiranii saniifuu bilbileetiin waan takka tasliimii dhaamaa jechuu kiyya dubbiin kaatee jirti dubbiin ni beektanii dubbiin kaatee tasliim irraa kaatee tasliim waan biraallee miti piraankuma hojjette piraankii san irratti dhugumaan baarii sin jaaladhaan jenneen piraankii dalagdee akka nama tokkotti nama piraankii nama irratti ni hojjeta piraankiidha kuttee garuu ililliin akkuma isii fakkaate isin dubbiinsi jalqabni piraankii irraa eegalamte. Yeroo baharitti manuma kana teessee baharratti piraankii adda irratti hojjette sanumarraa dubbiinsi kaatee jechuudha. Akka Oromoon baantu haati hattuun ilmoo siin amantuu jira. Isin piraankii irra dubbiinsi eegalamte tasliimis akkuma isiitti fakkaate. Garuu isaa fi isii fi isin walaadda. Hanga nama tokko guyyoota akkatti nama barree amatatti hin baranii jette Oromoon. Namni yeruma si hojii jiru yeruma si hojiin tarkaanfachuu jiru haala amala isaa beektaa jechuu kiyya. Tasliimis haala amala si hanga xiqqaan hin beeka. Akkasii hordoftaa fi daawwattoota keenya. Piraankiidha. Isin nu bannee waa takka nagumaan isii bilbiltee isii haddaduu fi isii tahdiidatti kaayuu san barbaachisaa miti akka kiyyatti. Garuu eega isin itti fakkaatte akkas tasliim nama akkasillee miti. Namu akka bifa isaa yaadni isaa solaadda. Isin yaadni isii akka isin itti beektu. Intaltiin immoo anaa isii beekaa. Waa'ee akkasillee sammuusi keessa hin jirtu. Akka obboleessa guddaa tokko bahar kabajji. Akka obboleessa tokko bahar laalti. Akkasi daawwattoota kiyya. Garuu isin kana hunda waan kaastee dalaydee fi qilleensarra baatee bahariin jaaladee ni maraaddeef maarreen ta'e xiqqollee safullee walaatee na bira teessee waa hedduu naan jettee turte. Garuu isin isiidha. Isin tasliimis koba. Namu walaadda. Akkuma bifa namaatti yaani nama gargara. Garuu immoo eega isin tanaan dhufte. Tafuudha bahar. Intaldummaan tun yaada keessaan qabdu waa'ee bahar. Dirqiin immoo keessatti dhibuu jirti isummaan. Balbala baariin bahin mana baariin dhaqini. Ifiifuu mana kana dhufuu dadhabdee jirti ifiifuu. Akka hedduu maanguddummaa argite maal jette mana kanallee ifiifuu mataasituu dhufuu dadhabdee jirti. Intala tanaan dabartee har'a mana baariin dhaqin mana fatiyaan dhaqin san jechuullee hin dandeessu. Garuu isin karaa kanaan yoo dhufte tolaa miti dirqiin miciyyoota waan biraa deebisin. Ani isinii meetiin jira kaleessa. Dhugumaan tasliimtuun ni dhufti ni rawwaati. Guyyuma takka hafee fi ni dhufti guyyaa dhufte yaada si naabbara. Yaada kanallee hin qabdu. Garuu yaada si naabbara. Yaada qabaannaan ahlan wasaala. Sanaaf anaaf isii itti wal ta'a. San isii dhibuun qabdu. Anaaf isii wal ta'a. Tasliim bahariin niin jaaladhee jette anaaf isii wal ta'a. Tasanii rakkoon godinaati. Maaliif jechuun dubbachuun geenyaaf hin jee. Maaliif dubbattaallee siin jechuu otoo hin ta'in dubbachuun geenya. Arraan tanaatu dhugaadha jaartii baharii akka jaartummaa jaartii baharii. Garuu as baatee jaartummaa bahariin gana
mirga sanillee harkanne. Mirga osin jiru dhugaadhaa jaartii baarni kaabaaris irra jira. Jaartii isaati. Garuu bakkee tana dhimma kanarraa fi waa mana kanarraa haasa'u ganaa bakkee san hin geenyaati. Bakkuma jirtu naamusaa keetiin akka jaartii namaatti akka jaartii baariitti naamusaan kabajaan bakkee jirtu taa'uu qabda. Waan siin galchine asbaatee dubbachuun qabdu. Asbaatee dubbachuun qabdu. Teetii yaadachuu qabda. Ani akkamiin ture bahaar kana gaafan jaalbisan haala akkamiirratti ture jettee xiqqoo dhaabbattee yaaduu qabda. Jaalalti baara ta'e waan beekasii wallaalchistee ol si baastee si lallabsistee ifiin fannisaa ifiin ajjeesaa hanga jettu san maa irraanfattaree. Intalti tun qubaan qabdu ganda dalagaa jirti. Naamusaan dalagattee guyyaa raawwataa asii irra jirti. Waa'ee kana dubbachuutu jirtu piraankiidha akkanuma kana irratti dalagtee piraankii dabartee piraankii daasan. Garuu yaada san qabaannaan tasliim anaa isii wal ta'ansan. Dhuguma haa godhuu hin jaani maaliif laalaati har'a laalattee eegitu kana Fatiyaan akkasitti laalatteeti coraa isii hundatti dhume ni beeka. Maaliif waan biraa miti. Harka kiyya nyaattee waan jirtu kana hunda na gubu ture. Akkamitti liliin har'aan tana hojii nyaannee hojii dhuyneeti akkamitti akka naan jechuutiin gubachuu ture. Garuu dhuguma rabbi yoo tasliim bahaar jaalla bahaar xiqqoollee keessaa qabaatte anaaf beekaan hin godhu. Maaliif harki wal farakaan wal dhiixi jira Oromoon. Harki wal farakaan wal dhiqaa jette Oromoon. Har'a farakaan sii. Maaliif Fatiyaan itti gubattee akkanatti lafooyitee aara keetii fi wanti keetiin akkasitti waa meeqa taate san ati sarara bakkee Fatiyaa teessee harkuu teessa. Dhaadannoof illee miti. Dhuguma rabbiin siimaan dhuguma waan jiruun siima. Harki farakaan wal dhiqaa waan hin jeef sanuma. Gaddaanaatu eeyyuu tureen irraa dhaabbadhu jee si kadhachuu ture. Sanuutti didamtee waan ta'e ta'eemi har'ammoo tasliim dhugumaan jaalala xiqqoo of keessee yoo qabaatte. Xiqqoo of keessee yoo qabaatte. Anaa bakkuma hunda dhaabbadee waan ta'u godhu ta'a. Insha'Allah. Ni dhufte tasliim yaada isiniin bara guyyuma takka hafeefi. Ammoo tasliimii bilbiltee tasliim haddatu fi maal dhaabbadhu. Waan tasliimiin jettuun hin qabdu. Hin qabdu. Waan malee nan dubbisiin as baaste. Maaliif tuqaa tasliim hin dandeenye? Maaliif tasliim waan balleessite takka hin qabdu? Takka waan balleessite hin qabdu. Dirqiin sumaatu oofu jiraa'u badiitti. Waan isin yaadaan qabne waan isin niyyaa hin qabne siitu dirqiin oofu jira. Akkasii sumaatu dirqiin intala tana badiitti naqu wanti geessu jirtaa na fakkaata. Badiillee miti nama jaalachuun badii miti. Yoo isin keessaa qabaatte sanuu nama jaalachuun badii miti. Garuu waan isin yaadaan qabne waan isin niyyaan qabne dirqiin isii keessa fituu jirtaa jechuu kiyya. Saniifuu waan tasliimiin jettuu hin qabdu na hojii haasee isin jeetiin jira kaleessa. Itti bilbiltee bilbilaan waa jechuun ni jirta. Adabaddu. Ani waan biraa isin jechuun barbaadu. Maaliif jaartii jaarsa kiyyaati har'aati waan isin jechuun qaanyiidha. Garuu yoo ati kabajaa fi gooti. Namni si tuqee yoo isin tuqne nama hin tuqin. Si tuqutti hin jiru. Nan tuqin. Anna tuqutti illee hin jirtu. Garuu intala tana hanga na bira jirtu na bira jirti. Nama isii tuqu na tuqu jechuudha. Intala miskiina bilbiltee bilbila adda addaan arrabsuuf maal arraba siin qabdu miciyyoon. Saniifuu waan isin jettu fedhu naan hin jiisin jechuu kiyya. Si galtee akka jaartii namaatti adaba godhadhu. Ati har'a jaartii jaarsa kiyyaati saniifuu siin kabajaa keetiin bakkuma jirtu taa'e. Amma hordoftoota fi daawwattoota kiyya tasliimitti bilbila. Tasliim inshaallah iftaan ni dhufti. Saniifuu miciyyoon ifiifuu gadda baaragaa keessa baate har'as bilbilaan isii waa jechuunu isii waan baareessuuf na fakkaata. Saniifuu waa takka isii dhahamaa jechuudha dhaamsa xiqqoon isii dabarsa. Aloo? Aloo? Hello. Salaam alaikum tasliim. Waalaikum salaam warahmatullah. Akkam nagiyaa? Nagiyaa wallahi Fatiyaa akkamitti? Nagiyaa alhamdulillah. Akkami dalagaan? Waan jechuun bareedudha. Maashaallah jabaaddu maamitiyaa. Akkam hiriyaati? Akka biraan eegumaan qaba.
Maali waan hin dhageeta akka dhuguma intaltuun si dhiisu diddee? Yaa anjii sodaadhu laakiin tasliim akkeessa nama na dubbatu kana biraa takkallee hin qabdu nakin qayaada jiisee na biraa. Laala dhaggeeffadhu tasliimni dhaggeeffatu nama as keessaa hin qabu hin ani akka obboleetti akka si cinaan jira. Waan dhimma sirraa qabdu hin qabdu isin ililliin dhaggeeffadhu. Siifisii jituu dhimma tokko hin jiru. Bilbilaan. Laala ani amma waa takka yeroo guyyaa raawwatu hojii haasofna guyyaa dhuftu. Garuu ammaan tana waa'ee nama si bilbilchisee waasin jechuu namni akka ofirratti hin sodaatini naasi cinaa jira akka nama tokkotti isiis waasin jettu ofirraa deebisa. Afaan sirra jira. Waan ililliin waan sirraa qabdu hin qabdu. Dhimma takka waan sirraa qabdu hin qabdu. Haroora xiyyeennii uummati yoo guddachuudha malee alee dalagu waan ta'eef yaadatu abbaate illee aanarratti daawwachiiftu. Bilbila yoo ati wanti taate bilbila biloog godhii ofirraa waan aan siifisii jettu waan takka hin jiran. Dhimma si bilbiltee isin har'aan tana si bilbiltee abalurraa dhaabbaddu abalurraa ati waan dalayde piraankiidha garuu ililliin dhimma sirraa qabta biraa qabaatee as baatee haa dubbattu. Silaa bare ilillii duroo namni dubbachuu qabu. Silati taatee na gammachiisa malee akkanuma piraanki fa'aan galagala fa'aatee. Nama adda addaa si bilbilee ni raawwata yoo sin tumneefaa maal karaarra si eeggannee maal sin jechuu jiranii attana sammuu ta'e keessa baasi hin sodaatini. Akka warra asitti himesanii nama meeqaa bilbillee haareenii natti dawwalu jira anabbuun galus kophaati yaa'uun galuun beekan. Laa duraanuu baharii si raawwaasisa. Baharii dhufee si fuudhaa arras borus tun waanuma jirtuuti beektaa? Ayiwa baaris dhufee na fuudhaa yoo baatan fuudhee isaatu taaksii na ergita. Anuu siif hin ergaa mishwaara garuu amma mishwaara illee sin ergu baharii dhufee si fuudhaa maaliif eegaa akkana ja'anii tahdida meeqa si sanamee hedduu si bilbilu jira akka reefu na himte amma immoo beekaatiin ani kaameraa duraan jira beekte sagalumatee daawwattootaaf dhageessisuudha maaliif? Arra daawwattoonni teenya boru nuuf ragaadha ni beektaa? Waan siin jechuu jirti reefu naa himte nama hedduutu bilbila haaraan na bilbiluu jirana. Ililli waan akkasii godhuu hin dandeessu siif hima. Namni akkasii namaan si bitaa fi maarree gubii gati. Ati amma dura baaragaa amma duraa si keessa jira. Takkan sodaatiin waan akkasillee gootu. Ani waan biraa yoo dhabe baharii yoo dhaqqabni naatu mishwaara fidaddee dhufee si fuudhaa bakkee ati jirtu bakkee dalagaa. Inshallah naatira da hafata tiya ani lilli ko da darelle borole wata mala ilil nama sodaatin tutan aywa sani malu san shakki mala ilillin wata kasi godu hin dandeessu sin la ilillin bar sibira dufte si dubbachu san ni hin dandeessuti garuu nama sitti ergu kana xiqqoo sanii nama shakkisa malee sanis dhimma maal sirraa qabaate maal sirraa waan biraa si jidduu jiranii. Wani takkallee hin jirtu kana durallee waan takka jedhanii waan angas maalamni meeqarraa dubbatu ilillii maqaa kaasee ni beeka kana dura. Kaasni ati maqaa si'uun kaasni ati sharafa keetii miti isin akkumatti beektu akkasii garuu ani waan biraa isinillee jechuun barbaadu yeruma ati tuqamte nillee si tuquu illee hin dandeessu yeruma tuqamte dubbadda garuu ati waa takkan sodaatin. Waan akkan sodaatu ani nagguun tuqame namni na tuquu hin jiru inshaallah. Akkasitti. Sannumaatu nu dhibdeer nama hunda dhibdee jirti si bilbiltee jecha sanuu si gaafachuun sanuu hundi nu dhibee jira garuu akkumatti fakkaatee haa gootu isin inshaallah. Dawwalte ati kami baara jala deddeemta ampati eega kana taate inti dhugaa godhee isin agarsiisi garuma isii gugguudhaaf. Laa tasliimti yaa dhaggeeffadhu ani maaliif sin jee waa hunda amma naasonni guyyaa dhuftee hojii haasofna maaliif hojii teenyati waan si keessa jiru ani waan si keessa jiru si duban deebi'u ni beektaa duban deebi'u si cinaan jira waan fete ani akka obboleetti akka obboleetti guddoo takka waan fete waan si keessa jiru. Nan dho'isitu ni hin beeka. Siillee hangan takka ni hin beeka. Ni beektaa duraanuu iccitiifi yeroo hundaan sirraan dho'isu. Akkasii eegammoo isin karaa kana dhufte inshaallah ni dhuftaa guyyaa dhuftee hojii haasofna. Amma immoo
dhaamsan si dhaamu barbaadeessan maali takkan sodaatini hangaan dhufu mana san irraa isin deemin bahar dhufee yookaan aan dhufee hanga si fuunu bakkee dalagaa sadirree gadi hin bahin dukkaana dhaqaa jetteellee gadi hin bahin si himiyan. Dukkaana haramne fagurane dhimma keetiif wayin bitadha jette gadi hin bahin namni kun dheedhee akkam feene dalagaa jette Oromoon. Isin amma akka keessu daldee garuu kan feene dalaguu dandeessi. Aywa. Salmoon gaa'oo anumaan lubbuutiin eegaa tasilaa barra. Ifi nama natti erguu baattee ifiin akkasii ani sodaadhu. Tasanii waan akkasiin gootu hangaman siddaama inshaallah borumaa jidduu hafee iftaan ni dhuftaatu wal garraa. Inshaallah. Yalla nagaan naa jiraadhu. Yalla nageetti nagaan. Akkasii hordoftaa fi daawwattoota keenya dhageessanii jettanii waan tasliin jette nama hedduutu bilbila adda addaa na bilbiluun jira jette garuu waan akka hin godhanii inshaallah biiznillah maaliif namni haqqa malee nama deemu waan akka milkaa'u ni dhufti isinuu borumaatu jidduu jira ni dhufti waan jiru hunda hojii haasooyinaa hanga nama as ba'ee isinii dubbachuu barbaade hanga viidiyoo biraatiin hanga walii dhufnu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.